Halloo akkam jirtan isiniin jedha. Guyyaa sadimoo afuriif isinitti dhiyaachuu hin dandeenye dhaamsa atattamaa qaba. Dhaamsi atattamaa qabu yeroo ammaa kanatti jechuudha. Kuusaa guddaa mootummaa wayyaanee share godha viidiyoo kana jechuudha. Kuusaa guddaa mootummaa wayyaanee Shaashamannee keessa jiru yeroo ammaa kanatti qabsaa'onni ilmaan Oromoo jechuudha. Yeroo ammaa kana dhuunfatanii jiran harka tokkoon dhuunfatanii jiranii. Bakka jirtan hundumaayyuu warri naannoo san jirtan naannoo Arsii Bahaa ka jirtan ka karaa hundaa jirtan ummanni Oromoo bakka mara jirtan yeroo kana ummata wayyaanee agaazii karaa cufuudhaan karaa Shaashamanneetti as deemu karaa Kofaleetiin cufuudhaan karaa ammoo gara kaaniin gubbaa gad dhufu karaa hawaasaa bakka maraan naannoo san hawaasni bakka jirtaniin hadaraa guutuun keessan akka cuftaan karaa bakka maraan isiniin jedha isinii dhaama argaa ture waan push off ta'ellee argaa ture jechuudha. Qabsoon uummata Oromoo duratti deemti malee duubatti hin deemtu. Haala yerootiif waan tokkoof isinirraa fagaadhe jechuudha. Yeroo ammaa kana jechuudha qabsaa'onni ilmaan Oromoo kuusaa guddaa kaambii guddaa wayyaanee Shaashamannee keessa foormishinii qabatamaa kana bira gahe yeroo ammaa kana dhuunfatanii jiran jechuudha. Yoomuyyuu gabroomsan oppoodiyoon aangoo uummata Oromoo irratti akkatti fixee nagahaan jiraachuu biyyi sun nagahaan jiraachuu gonkumaa akka hin dandeenye ibsuu fi barbaanna. Kanaafuu galatooma viidiyoo kana share godha. Uummanni naannoo Arsii Bahaa jirtan, ka Arsii Dhihaa jirtan, ka Baalee, ka Shawaa bakka mara uummata Shaashamanneetti qeerroo uummata Oromootii birmadhaa yeroo ammaa kanatti kaambii guututti dhuunfatanii jiran waan ta'eef birmadhaa viidiyoo kana dafaa share godha isiniin jedha baay'ee galatooma.